السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرى جرتو هردفتوتا خبجمتوتا جالتمتوتا أبدي أورو فاميلي بغي جرى تنسيني جتا ورينا من تابرها أشمار كفوني ولياني جرى وجدو كان أكتا ساتين أونلاين رابدي جرى جرتو هردفتوتا خبجمتوتا جالتمتوتا أيا بريدين أمنتي إسلام جرى أيا أبا منجا نجرتنيمي وي أمانتين إسلامان مبريدي والله العظيم وي أمانتين إسلامان مبريدي والله أمانتين إسلامان مبريدي مي مجاخنا في أستاذ نصر الدين كويسان بريد الله نامي شمران دور ما قبضنا تفكاتا ما شاء الله ما شاء الله دو تكنت بريدني ما شاء الله نفجر داين سينجا إجولي كالي أستاذ نصر الدين نمان أكمل دين كسي ورنمان أكمل سجارلو akkasuma ustaasonni keenya hedduun jechuudha namaan akka malee jaalladhu sheer godhaatii biraan af ga'anii isiniin jaa du'aayii isaaniif illee godhaatii akka rabbi umrii nuuf dheereessu biiznillaahi ta'aalaa alaa kulli haal yoon du'aayin isaaniif godhe jee ani waan hin jee isaaniif godhe godhan beeku nama hedduu akkasumatti jechuudha arran nama sidiifiin arra dhaamsa qaba takka faaratti sheer godhanii akka Ustaz Hamza biraan kana geessan barbaada. Ustaz Hamza biraan kana geessan abdiin qaba inshallah fiidiyoon kiyya kasi bira abdiin qaba akkanaaf deebiftus abdiin qaba fiidiyoo kiyya. Inshallah Ustaz Hamza obboleessa kiyya kabajamaaf jaalatamaa takaawa akka obboleessa narra guddaa teessee ilaala takaawa akka ustaaz keenya teessee ilaala. Wanni isin jechuu barbaade koomentii ta'e takka jala deddeemee takaawa haasawa kee yuutuubara kee deemee laalee waa'ee hedduu laalee waa'ee barnootaa takaawa ati namaaf kannaa jirturraa ani wanni hedduun arsee iftuu bana deebisu jechuma namaati abdiina murachiisa waan jiru yaada kee takkaawoo haasawa kee dhageetiin ture la bakka tanarra wayii siidhaamuu barbaada akka wallaalumsa yaadatti wani siidhaamuu barbaade soo jecha namaati yettee gonkuma bakka hin kennin maaliif yoo yettee jalqaba yeroo kaatu waan karoorfattee qabdu waan ta'eefu jechi namaa ilmi abbaa fadhe amma takka wanni ati beekuu qabdu ilmi namaa eegumaati waan ati barsiisaa jiru tana itti fayyadamee faayidaa isaa arke booda waan fadheesii jechuu danda'a ilma namaati waan ta'eef jalalaan kun amaluma oromoon qabdu nama arrabsuun nama qeequun amaluma keenyaan nurra laaleen isin jechuu barbaada lammaffaa irratti warreen nama arrabsitan ifumaaf arrabsitan jechuudha maaliif jennaan matuma keetiif arrabsitan malee namni san ati arrabsitus arrabni san ittiin qabatu takka faawwan isin beekuu qabdan sadaffaa namni arrabsi ka koomentii arraba kan ol baasee dubbaturraa takka waa ajandaa godhatu namni yoo si arrabse tuffadhu bira huti leesh sababni maaliif jennaan nama tokko tuffachuu qabda maaliif sababni faayidaa siif hin qabu kanaafuu yoon dogoggoree fiidiyoo kiyya